Baankii uummataa kan ta'e Baankiin Intarnaashinaallii Oromiyaa akkuma ergamasaa dirqama lammummaa baachuun yeroo kamiyyuu caalaa aantummaa uummataaf qabu agarsiisuuf waamicha mootummaarraa dhiyaate deebisuudhaan ittisa COVID-19 koree biyyaalessaaf qarshii miliyoona 5 gumaache. Duula dhibee koronaa yookaan koronaa COVID-19 akka biyyaatti gaggeeffamaa jiru karaa guutuu ta'e hojiirra oolchuu fi tuttuqqii karaa sosochii maallaqaa jiru hir'isuuf maallaqa keessan karaa baankii elektiroonikii keenyaa, baankii kaardii, baankii moobaayilaa, baankii intarneetii fayyadamaa. Hubadhaa, tatamsa'ina vaayirasii koronaa maqsuuf harka keessan daddabalaati saamunaan dhiqadhaa. Fageenya ofii eeggachuu, walirraa siqanii taa'uu, walirraa siqanii hiriiruu hin dagatinaa. Of eeggannoon isin fudhattan isiniifis lammii keessaniifis. Baankiin keessan nageenya keessaniif ni quuqama. Baankii Intarnaashinaallii Oromiyaa, baankii uummataa.